bari kun baroota addunyaa dhibirra lakkoofsa 8 duubatti fuuncee goora Itiyoophiyaan kalaandar jechuun of yaama kalaandar Itoophiyaa jechuu isaati addunyaaf 2021 Itoophiyaatti immoo 2014 seenuu jira bari dullachi gaggeeffamuuf darsi guurrate balbalar dhaabbat hunduuba Oromiyaatiif akka Itiyoophiyaalleetti taateewwan gurguddoo gargara qaxxaamuroon hedduu du'aan gaggeessa biyyatti gaaga'uun diinagdee galaafate waraanaan marfame takkaaru jira beelaaf makaraa ajjeecha gara jabeenyaatiif dhiibba mirga namoomaa filannoo hiyyibaatiif heeruun finciltoota hasaara diinagdeetiif qaala'insi jireenyaa kufaatii dippiloomaasiitiif dirmamuu waraana dabalatee waan hedduu baachuun adoo xurii ofirraan dhiqin ammaqaan kiyyam 2014 jedhuuf yaamuuf cohorratti argama barri 2013 kun seenaji tokkoon booda dhiirti lama biyya Hammadiif Dabratsiyoon Gabra Mikaal waraan wal tuluqqifachuun dhaadatanii araaroo jechaa dhaqanii dadhabaan kaaba Itiyoophiyaallee waggoottan 20 booda waraana deebii lafaaf samii lagaaf gaarren gidduu meeshaa barri tolchuuf wal gurrachuun reeffilmaan nama lafa geesse humaatamii nyaatamaan miiliyoonii buqqaa'uun diinagdeen bututte dippiloomaasiin biyyattiilleen huqqaatti paarlama biyyattii yaammachuun gara TPLF shan shororkeessa jedhee maddarka naabaasa jedhe badhaafamaan noobelii nageenya duraatiif shakkamaa murtii akka idil addunyaa hamma Abiy Ahmad Aliseer haaroo midhaaffachuun taarga duwata shan jettullee maxxansuun Oromoo weeraare dargaggoonni immoo humaatamaan guuramuun manidhaa qubsiifamaan baay'een isaaniilleen halkanidhaa baafamu yora shanamaan hacarraan lubbuu olchiti dheetanii boson seenuun nu miseensi loltu waraan bilisummaa Oromootii jedhaan haalum kanaan duu waraanni bakka cufa jabaateetti fofoon waggoottan sadeen darban dacheen Oromiyaa dhiigaan laaqamte jireenyu mataalleen qisaasay dargaggeessi gan 17 fuuluu mata duratti addabaabaa irra shanamuun ijjeefame ekheraam minilik waggoo 150 booda Oromiyaa keessa miil baasuun Itiyoophiyaan dullattiin faarfamti murni biyyi bulcha piipi ofiin jedhu waan hidhidhe warri jeesse fidnaan filannoo godhaati filannoo moo irannoon sila gaafii ta'uu maalti ulaagaalee filannoo laf kaamti sadeen keessa tokkollee waan hin gunneef jechuudha namni kaardi fudhatu guutuu Oromiyaa keessa dhabaame abaa of kaafaa'uun hin barbaannu jette deetti naannolee Itoophiyaa keessa uummata miiliyoon 60 tokko farqa jirtu Oromiyaa piipi biltsiginnaaf badhaadhinni dorgomii dhiyaatan dhibba keessa 90 galmeessuun mootummaan keessa nuu fudhadhaa jeetti addunyaan beekamti dhoowwaatti gamtaan Awurooppaan tajabuu jedhe Ameerikaan filannoon tun sob jennaan hiriiritti baasanii Baayiden abaaruun diisiillee sossodaachisan gim Ameerikaan arcumme lukkifaati. That has to stop. We also need full accountability. We need to get an independent investigation. Doolar dhowwachuun qoqobbi viizaatiin dhabanaafti Itiyoophiyaa diinagdeen biyya nyaatti jireenyu uummata immoo qiyaama ta'uun itti foofti TPLF waraanni bilisummaa Oromoo walti michoome dhumji dabre kan kee waraanni bilisummaa Oromoo horgodaati hoggantoota haarawallee filadhee jedhe kumsa dirriba lammeessaa jechuun jaalmarroon abba gadaa ta'e ittaan aangoolli kidheenge bunayya duraanii hawaraan kibbasatti hogganaa jedhamaa gammachuu abbooyyee immoo abba gada lammeessoo yookaan ittaana saatii jedha torbe lamaan booda marroon Associate Press irra dhiyaachuun akkan jedhe amma furmaati jir mootummaa kana afaan inni dubbachuu barbaadu qob dubbachuun angorra qilee kaa'u kan irratti TPLF waliin hojjannaa jedhe haadiree mootummaa bootti boochisuun shaneef TPLF abaarte dadhaban ilmaan Oromoo maqaa shane jedhuun ijjeeftullee jabeessiteetti foofti leenjiin gaachan sirna jedhamtulleen Oromiyaa kutaa akka dhagaamtu hundu gardirree waraanaatti miidiyaan biyyattiilleen dhaadessuutti foofti. Bataam turu akkana la. lolli Itoophiyaa jabaateetti fufee jira woboof TPLF mootummaa hadhuu jiru diinagdeen kooba jireenyu uummata yaayyuu barbadaay mootummaan gaafa Afrikaayyuu jaaruuf dhaadaata Itoophiyaan immoo qaari'uu jirti barri 2013 naga dhaamachuuf balbalar dhaabbata liqir jirtu tokkollee hin baafnee jedhaan. Uummanni Oromoo baranas ayyaana irreechaa walabummaan bahee akka hin kabajannee fi sirni aangoorraa jiru shira garaagaraa xaxaa jiraachuu ragaan keessoo sirna biltsiginnaatiin qaqqabe ni mul'isa. Irreecha baranaa olaantummaan kan hoogganaa paartii biltsiginnaa damee Oromiyaa Fiqaaduu Tasammaa ta'uu ibsa. Ragaan kun koree kabaja ayyaana irreechaa baranaa hoogganuuf hundaa'e kan dursus nama kana akka ta'e ibseera. Mariin akkaataa namoonni ayyaana irreechaa irratti itti hirmaatan murteessu paartii biltsiginnaa damee Oromiyaatiin qophaa'ee olii hanga gandaatti kan geggeeffamu ta'uu kan eeru ragaan kun namoonni ijaarsa gaachana sirnaa keessatti gurmaa'an qofti irreecha irratti hirmaachuu qabu ergaa jedhu kan of keessaa qabudha
jedhan. Ayyaanni Irreechaa ukkaamsaa bara dheeraa booda qabsoo uummata Oromootiin deebi'e kan uummanni walabummaan ba'ee miiliyoononni irratti hirmaachuun kabajatan bulchiinsa Abiy Ahmed jalatti bara darbe koronaa sababa godhachuun daangeffamuunsaa ni yaadatama. Irreechi bara darbee irreecha dabballee kan baajii biltsiginnaan warri sirnichi barbaadu qofti irratti hirmaatan ture jedhu namoonni dhimmicha irratti OMN'f yaada kennan. Irreechi baranaas akka kan bara darbee akka ta'uuf uummanni Oromoo hayyamuu hin qabu. Biltsiginnaan irreecha akka hoogganuuf hin hayyamnu jedhu qeerroon Oromoo. Irreecha ayyaana uummataa kan walabummaan uummanni bahee uumaa isaa itti galateeffatu malee walgahii dabballeen baajiin itti walafeertu akka hin taane hubachuutu barbaachisaa jedhan. Uummanni qaama kamiifuu gurra osoo hin ergisin walabummaan bahee akka kabajatuufis waamicha dhiyeessaniiru. Weellisaa Damisoo Moosisaa erga gaafa poolisii humna addaatiin butamee as lubbuun jiraachuuf ragaan homtuu hin jiru jedhu maatii fi hiriyaansaa caamsaa 29 bara 2013 dilbata waaree booda magaalaa Naqamteetti eebba kitaabaarraa erga butamee as maatiinis ta'ee firrii bakka inni jiru quba akka hin qabnetu himamaa. Faayizaa Eliyaas bal'inaan isinitti himti. Weellisaa Damisoo Moosisaa erga gaafa poolisii humna addaatiin butamee as lubbuun jiraachuu isaatiif ragaan homtuu hin jiru jedhan hiriyaan isaa caamsaa 29 bara 2013 akka lakkoofsa biyyatti dilbata waaree booda magaalaa Naqamteetti eebba kitaabarraa erga butamee as maatiinis ta'ee firri bakka inni jiru quba kan hin qabne kan himu hiriyaan isaa waliin hidhamee ba'e tokko. Yeroo jalqaba qabame reebichi humnaa olii isarratti waan raawwatameef haala ulfaataa keessa osoo inni jiru mana hidhaa sanii akka hiikame dubbata. Torbaan lamaaf Naqamtee masaraa Kumsaa Morodaa keessatti waliin hidhamanii akka turan hime. Yeroo san sababa reebicha maan irra dhaqqabeef dubbachuus ta'e nyaata fudhachuu akka hin dandeenye ture yaadachiise. Yeruma saniimu haalli weellisaa Damisoo na yaaddeessaa ture kan jiru namni OMN dubbisa kun ergaan mana hidhaa sanirraa hiikame as ijoollee hiikaman yoon gaafadhu Damisoon achi akka baafame naaf himanis lubbuun jiraachuu fi dhabuusaa waan mirkaneeffatan akka hin qabneen odeeffadhee jira. Weellisaa Damisoo barbaaduuf manneen hidhaa bebbeekamoo dabalatee kanneen godina Wallagga Bahaa keessatti jiraniif sadarkaa federaalaatti jiran gaafachiisanis argachuu akka hin dandeenye himam. Agajee tokko baay'ee dhukkubsataan isaa sun iyyuu reebamaa turuuti kan dhaga'amu. Achi naannoo bal'amaan kanaas immoo achi buutee isaatti kan dhabame namooti duraan dhaganii tokkotti mana hidhaa adda addaatti barbaadanii margaa turan amma mana hidhaa magaalaa Naqamtee jiru hunda keessa barbaadaniiti kan dhabanii ji'a torban lamaas jechuudha. Ergasii utuu jiraatee iyyuu nama lubbuu matuu keessa jiraaf malee nama fayyadu hin turre jedhan baay'ee dararamaa dhukkubsataan bisumiyyuu reebamaa waan tureef nama fayyarra ga'u hin turre jedhanii amma immoo lubbuutiin hin jiru wanti jedhamu baay'ee odeeffamaa jira. Lubbuutiin dhibuu isaatii fi ragaa gaalleen lamni akka jiru ragaa gaan qabnu garuu immoo yooma jiraatellee waan nama fayyaa qabu miti kan jiru baay'ee miidhamaa isaati yoo jiraatellee garuu immoo dhibba keessaa 70 namni hin jirudha kan jedhee haasa'aa jiru. Eessatti ajjeefamee akka gatamiyyuu eessa akka jiru wanti bira ga'amee wanti quba qabamu tokkollee hin jiru. Caamsaa 29 gaafa qabame san poolisiin humna addaa Oromiyaa konkolaataadhaan hoteela Milkom Jam fuula duraa isa qabachuu kan himamu weellisaan Damisoo hojiilee sirbaa kan aadaa fi ammayyaa hojjechuun weellisaa lafaa dhufaa fi jaallatamaa ta'uu Oromiyaa Miidiyaa Neetwork odeeffatee jira. Hiriyaan isaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwork bilbilaan dubbisa kun reebicha maan isarratti raawwatamullee yoo wallaansaa tattamaa osoo hin argatin hafe isa miidhuu akka danda'u yoo himu. Ergasii as mana hidhaatii baasanii ajjeesan oduun joos akka odeeffamaa jiru dubbatam. Shakkiiwwan weellisicha ilaalchisanii jiran kana qulqulleeffachuuf gaafatamaa waajjira nageenyaa godina Wallagga Bahaa qunnamuuf irra deddeebiin yaaliin taasifnee nuuf hin milkoofne. Oduu keenyatti aanutti wayitaa ceenoomoo dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Itoophiyaatti namoonni miiliyoona 13,600 ta'an hanqina midhaan nyaataaf saaxilamaa akka jiran ibse. Waraanni kutaalee biyyattii garaagaraatti deemaa jiru hongee weerarri awwaannisaa lolaa fi qaala'insi jireenyaa taateewwan kanneen hordofee dhufe balaa uumamaa fi namtolchee hawaasa biyyattii beelatti oofaa jiran keessaa isaan ijoodha jedhe.
Battala uummanni biyyattii rakkoo hammaataan hubamee jiru kanattis qaamni aangoorra jiru afaaniin badhaadhina labsaa hojiin deega farrisuun hiree lammiilee biyyattii dhimma yaaddoo keessa buuse ta'ee jira. Guutuun gabaasa kanaa itti aanee dhiyaata. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Itoophiyaatti namoonni miliyoona 13,600 ta'an hanqina midhaan nyaataatiif saaxilamuu akka danda'an ibse. Ji'oota muraasa keessatti rakkoon hanqina midhaan nyaataa jabaan uummata biyyattii bal'inaan mudachuuf jira kan jedhu dhaabbatichi rakkoon kun hawaasa bal'aa hubuu danda'a jedheera. Waraanni kaaba biyyattiitti ji'oota kurnan darbaniif deemaa jiru hongeen sababa caamni dheerachuun wal qabatee kutaalee biyyattii garaagaraatti mudate. Weerarri hawaannisaa balaan lolaa fi qaala'insi jireenyaa taateewwan kanneen hordofee dhufe balaa uumamaa fi namtolchee hawaasa biyyattii beelatti oofaa jiran ta'uu ibsa gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii kun. Dhaabbanni nyaataa addunyaa Itoophiyaatti namoota hanqina nyaataatiin hubamaa jiran kanneen qaqqabuuf bajeta dabalataa doolaara miliyoona 400 fi miliyoona 26 na barbaachisa jedhe. Tigraayitti waqtii midhaan makaramutti lolli eegalamuun lola kana hordofee ammoo uummanni bara itti aanuufis akka hin qotanne danqamuun uummanni naannichaa qotachuus ta'e makarachuu danqamee waan harkaa qabu dhadhahachuun harka namaa eeggachuuf isa dirqamsiiseera. Naannichatti yeroo ammaa uummanni miliyoona 6 ta'u gargaarsa midhaan nyaataa kan barbaadu ta'uu fi miliyoona walakkaatti kan tilmaamamu ammoo ammumaa beelaa fi saaxilamee sababa beela kanaatiinis lubbuun namaa darbuu erga eegalee bubbuleera. Lixaa fi kibba Oromiyaattis waggoota lamaan sadan darbanitti haalli ture uummata lafa jiidhaa dachee midhaan magarsitu qabu gara deegaatti kan oofe ture. Uummanni kun shaneetu keessa dhokataa maqaa jedhuun midhaan akka hin qotanne humnoota sirna tiksaniin ittifame kan ooyiruurraa tures ciree akka bal'eessuuf dirqamsiifameera. Midhaan ooyiruurraa jirutti ibidda qabsiisuun kan qeetti gale mana wajjiniin barbadeessuunis taatee Wallagga, Gujii, Walloo fi kutaalee Oromiyaa birootti waggoota lamaan sadan darbaniif irra deddeebiin mul'ataa turedha. Gama biroon caamni dheerachuun hongee kan itti ammeesse aanaaleen godina Arsii Lixaa fi Gammoojjii Baalee akkasumas Boorana iddoowwan garaagaraatti namaa fi horiin sababa hongeetiin hanga lubbuu dhabuutti gahaa jiru. Balaa lolaa Oromiyaa dabalatee naannolee biyyattii garaagaraatti irra deebiin mudataa jiruunis lammiileen biyyattii 600 fi 17,000 ta'an balaarra bu'anii jiraachuu gabaasni Addis Standard ifa baase ni mul'isa. Waliigalaan balaa namtolchee fi uumamaa hawaasa biyyattii dhaaneen Itoophiyaatti hubaatiin cimaan lammiilee biyyattiitti deemaa jiraachuudha gabaasni dhaabbilee addunyaa fi biyya keessaa kan mul'isan. Wayita uummanni biyyattii rakkoo jabaaf saaxilamee jiru kanattis taanaan afaaniin badhaadhina faarsaa hojiin deega kan farrisu sirni biltsiginnaa Itoophiyaa ulaa marii hunda cufatee dibbee waraanaa reebuu itti fufeeraa jedhu namoonni adeemsa sirnichaa qeeqan. Humna oomishaa kan jedhaman dargaggoo waraanaaf hiriirsaa qotee bulaa qonnarraa qabee leenjii gaachana sirnaan hiraarsuun Itoophiyaatti hojii guyyuu taateetti. Barreessaa olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterees dhimma kana ilaalchisuun dubbii dubbataniin Itoophiyaan biyyalee calloo lammiilee isheerraa darbee kan biraafuu ooluu danda'u qabaattus humna oomishaa ishee waraana hiika hin qabneef hiriirsaa jiraachuun taatee gaddisiisaadha jedhan. Biyyattiin waraana kaabaatiin yoo xiqqaate doolaara Ameerikaa biliyoona 1 kasaaruu ishees eeraniiru.